السلام عليكم. قافين تجي إسلام ما كيستي إيرافي دبرتي والكتاب نبيون نساني مالف سلام ما كيسه هنتره نبيين دبراتو كلين مالف سلام ما كيسه هنتره. ما شاء الله. ما شاء الله بليسي قافي بريدو قافته أكمان ستي مي كيجة قرآن سورة البقرة بقولنا لما فا كيجة ربلا ما ديدمي سدد إرتي ديروني مرجي ساني أكما دبرتوتا والكتاب garuu sadarkaa fi faayidaa fi digrii irratti wal dhaba hooggansa keessatti amma hooggansa keessatti namicha gurbaadha jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala ogummaa waaqaa isaa keessatti nabiyyiin gaafa dhufu salaata gaggeessuu akka qabu ni beekta fakkeenyaaf dubartiin salaata gaggeessite haa jennu dhiironni duubaa yoo jiraatan rabbiin caalaa dubartii sana ilaala na hubattee eegaa ajajni islaamaa fi akka idiletti siyaasaa keessatti illee yoo argite maaltu akka jiru ni argatta mataan mootummaa akka idiletti deemee namoota biroo waliin wal argu wal qunnamtiin suuraa ka'uun wal qunnamtii fi suuraa ka'uun ni jira wanti hundi achi ni jira kanaaf kun seera hijaabaa ni cabsa kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubartii irra ba'aa kaahuu hin barbaanne qorannoon saayinsistoota dubartoota lamaatiin kanaatti hojjetamee ture akka agarsiisutti dubartoonni wantoota kana akka qaban amaloonni isaanii wantoota kana akka ta'e dubbate amaloota dubartootaa keessaa ijoollee guddisuu mana to'achuu kanneeni dhiironni ammoo yaaduu fi akka itti ijoollee san guddisu karoora baasuu keessatti amaloota iddoo akka qaban isaan lamaan kan adda qoodamee jira kanaafuu dhiironni dubartootaan wal bira qabamee yoo ilaalamu akka gaggeessitootatti karoora baasuu keessatti hirmaatu jechuudha garuu amaloota dubbii keessatti guddina keessatti daa'ima kunuunsuu keessatti dubartiin dirqama qabdi yaadimee dubartiin takka daa'ima kunuunsaa ergamtuu ta'uun akkamitti ta'a maalitti beekta ati daa'ima kunuunsuun salphaa miti ati dhiira ta'uu kee beekta anis dhiira kanaafuu barakaa rabbiif kanaafidha sabab nabiyyiin jedhe haadha sababiin isaas walumaa galatti gahee addaa waan ta'eef kanaafuu raajii yookaan ergamaa ta'uuf sababni isaas hooggansa waan barbaachisuuf amaloonni addaa caalatti dhiironni qaban wantoota akka salaata hoogganuu waan akka karoora baafachuu jihaadaaf deemuu ni jira dubartiin deemuu ni dandeessi garuu dhiironni dandeettii guddaa waan qabaniif sababi kanaaf rabbiin oltee subhaanahu wa ta'ala dubartoota irratti ba'aa ol kaasuu hin barbaanne garuu dubartoonni baay'eedha kan quraana keessatti faarfaman fakkeenyaaf maryamaa rabbiin ishee irra haa jaalatu rabbiin akkana jedhe quraana keessatti suuraa Imraan boqonnaa 3 keessatti lakkoofsa 43tti rabbiin akkana jedheen rabbiin si filate si qulqulleesse dubartoota saba hundaa keessaa kanaafuu fakkeenya haadha maryamaa qabna raajii osoo hin taane dubartoota saba hundaa caalaa filatamtee jirti fakkeenyaaf kan akka Khadiijaa haadha mana rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam fakkeenya quraana keessaa hedduu qabna kan akka Aasiyaa haadha mana Fir'aawnaa rabbii waa'ee ishee suuraa Taariim boqonnaa 66 ayata 11 irratti akkana jedhe isheen rabbii ishee akka kadhattu rabbii iseetiif akka salaattu qabeenya duniyaa kana hunda rabbiif jecha akka jijjirtu isheen haadha mana nama addunyaa kanarraa humna guddaa qabu tokko akka taate isheen guyyaa qiyaamaa jannata keessatti rabbi dhihoo akka taate dubbatee jira fakkeenya hedduu qabna fakkeenya Faatimaa qabna rabbiin ishirraa haa jaalatu intala rasuulaa sallallahu alaihi wasallam fakkeenya dubartoota gurguddoo baay'ee qabna garuu rabbiin ogummaa nabiyyoota dhiiraa qooduu waan barbaateef isaan filate gaafii teetiif deebisaasiif kana jeetiin abdadha